oduu simbirtuun kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el Finfinnee galan. Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el galgala har'aa Finfinnee galuun isaa dhagahame. Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el Finfinnee galgala har'aa kan galaniif muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wal arguuf jedhan. Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wal arguuf kan dhufan aangoo obbo Geetaachoo Raddarraa fuutee nutti kennitamoo hin kennitu gaafii jedhuuf dhufan jedhan. Marreegaa dubbiin kun hagam takka dhugaadha jennee jala buunee qorannee dhugaa ta'uu erga adda baafannee daawwattoota keenya biraan ga'uuf dhufne. Aboo dubbiin tuni dhugaa miti soba. Duraan gabaasuuf hin qeerraa ooleen jira. Soba dubbiin soba jechuudha. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhufee Finfinnee dhufee wanni jedhamu soba. Okay.